qarshii 1000 inna jennaan 5,000 baasee fi baankii mootummaa hatuun sirrii miti. Birrii achi keessa jiru Naayiroobii yookaan Keeniyaa jirurraa sisteema hargeeffadha. Warra Keeniyaa jirutu birrii biyya alaatii faannoo dhagalu haala dabarsanuun dhabanii sisteema kana keessa sisteema kana haaku akkas godhanii uummanni baankii daldala Itoophiyaa kaleessa saamichi irratti raawwatee baankiin guutumaan guutuutti mobaayil baankingii hojii dhaabsisee ture. ATMs hojii dhaabsisee ture. Namoonni hedduun rakkataa ture. Namoonni hedduun karaa mobaayil baankingii tiraansfer walii godhu naggaadotas ta'e namni kamillee karaa tiraansfer gara ATM haatti godhatee ATM isaatiin fayyadama. Yeroo baay'ee mana baankii seenuun yeroo dhuma hannin jirreyyuu mana baankii seenuun warafaan sajjabaa waan ta'ennaan namoonni hedduun kan itti fayyadamaa ture. Garuu kaleessa sababa saamichi irratti raawwateef jecha guutumaan guutuutti kan hojii dhaabee mana baankii seenanii fudhatan malee jedhamee hojii dhaabee gara sa'aatii guyyaa keessa ATM gadhiisanii turani. Rakkoon kun maali? Sisteemni kun maali? Walumaa galatti asirratti viidiyoo kiyya baay'ee bareechaa caqasaa waliifillee dabarsaa. Waala mani isinii hima keessaa kan inni dhagahe irraa hubadhe jechuudha. Tokkoffaa barattoota irratti tumiinsa raawwachuun seeraan ala. Maaliifi qehee abbaan namni ulaa isaa banaatti gate yoo deeme sareen horiin wanni argite seentee fudhattee nyaatti. Lafa gabaatti raafuu yookaan immoo wanna gurguramu sana firaafiree gurguramu sana yoo abbaan taa'ee biraa muge re'ee dhufte nyaatti. Maaliif eeggachuu qaba abbaan? Qehee banaatti argannaan wanna tokko duwwaatti argannaan karaarra namni maallaqa kaa'ee deemnaan qodaa karaarra keessee suuqii banaatti gattee deemnaan namni hinuma fuudha. Maaliif fuudhan jedhanii barattoota tumuun sirrii miti. Dhengedda galgala barattoonni yookiin namni sisteema kana sisteemni kun jarumatu dadhabe. Sisteema kana jarumatu qabuu dadhabee jennaan tokko keessaa baafatee jennaan birrii inni ajajeen alatti birrii hedduu baaseef walii bibilbilamee itti himni baafadha. Haga eda galgala namoonni hedduun Hawaash baankii yookaan immoo Abisiiniyaa baankiin baasaa jira jedhu ijoolleen tokko walii dadawwalaa jirani oduun dhagaa hadhe keessaa. Kun rakkoon eenyunni yeroo inni qarshii 1,000 ATM'dhaan itti naqu qarshii 1,000 ATM isaatiin itti naqee baafatu ATM'n yoo qarshii 1,000 inna jennaan 5,000 baasee fi ofii baafatee dabalatee baafatee yoo inni baasuu amma godinaatiin baafadhu jedhaan kun namni sisteema eeggachuu dadhabnaan ulaa banaatti gannaan waamaa haa ta'anii barattoota tumuunii fi barattoota akkas gochuun sirrii miti. Sisteema ofuma eeggachuudha. Itoophiyaan haga awwanaatti sisteema nigdi baankii yookaan nigdi baankii akkas gamoo haa dhaabbatte nigdi baankii eeggachuu dadhabuun hedduu tokko nama qaanfachiisa. Sisteema kana sababni amma wanni nu hubachiisuu barbaadu sisteema kana ijoolleen dhaqanii cabsanii hatuu osoo hin taane baafatanii ilaalanii jennaan birri jarri ajajaniin alatti birri hedduu ala baasu walii bilbilanii baankiin mootummaa akkas godhaara kottaa baafadhaachuun barattoonni hedduu didachanii baafatanii bakkatti tumamaa jiran jedhanii ragaaga qabatamaa hin agarreen kan tumamaa jiranu walaakin oduun dhaga'u barattoonni hedduun qabamaa jiru jedhanii kun dogoggorri eenyuun biraa sisteema eeggachuu dhabuu sisteema eeggachuu duraan sisteema kana to'ataruu qaba. Maaliif birriin namoota hedduu keenya dabalatee wanni qabnu achi jira baankii qabeenyaa Itoophiyaa baankii kaa'ata mootummaa bira kaa'ata. Kanaafuu warri alaafiin nigdi baankii sisteema kana eeguun dirqama jiraati. Sisteema kana haa godhamuu qaban garuu ATM'n jar namni baafateen ATM'n namni baafatee 1,000 ajajate 2,000 baafnaan eenyuun baafata kana? Nama rabbii sodaatu malee haqa namaati kun maal na fayyada yoo sisteema mootummaan yookaan warri alaa fi baankii kana sisteema qabachuu dadhabanii birrii argadheera jedhee hin baafadhu kan jedhee yookaan nama haqa namaa sodaatu yookaan nama rabbii sodaatu malee irra baay'ee nama argannaan inumatti kufa. Yoo cabsoo ta'e hin cabsa. Kanaafuu kun rakkoon barattoota maa hatte osoo hin taane garuu waa hatuun sirrii miti. Baankii mootummaa hatuun sirrii miti. Birrii achi keessa jiru kan ummataati. Keenya keessanuma. Namni barattoota ta'e eenyuun ta'e namni baankii irraa birrii dhabe abadan hin jiru. Hundinuu achuma qaba. Eenyu yoo ta'e namni birrii achitti fayyadama waan ta'e jennaan baankiin beekamaa Itoophiyaa isa waan ta'e jennaan namni hedduun achitti fayyadama. Kanaafuu hatuun sirrii miti ijoollee baase sirrii miti deebisuu fi sirriidha malee walaakin haqa namaa nyaachuun sirrii miti haqa mootummaadhaan fakkeenyaaf kun kan mootummaati birrii mootummaati nan nyaadha jechuu danda'a nama tokko kan mootummaati miti kan uummataati
kan ummataati birrii achi jiru utuma kan mootummaa ta'e haqa namaa nyaachuun hin ta'uu dhorkaadha walaakin nigdi baankiin sisteema jira eeggachuu qaban baankiin Itoophiyaatti beekamaan guddichi isaa har'a gamoo akkas dheeratu kana ijaarrate kana sisteema eeggachuu dadhabuun baay'ee tokko nama saalfachiisa baay'ee tokko illee rakkoodha jechuudha kanaafuu rakkoon kaleessa nigdi baankii irratti raawwate nigdi baankiin kaleessa akkasitti guutummaatti hojii dhaabee kaardii irraa guutatananni mobaayil baankingiidhaan halkan sa'aa fedhetti walii dabarsa halkan sa'aa fedhetti waa bitee gurgura tiraansfar walii godhe mobaayil baankingiin dhaabannaan miidhaa guddaatu uummatarraa gaha ATM'n dhaabannaan miidhaa guddaatu uummatarraa gaha kanaafuu dursa warri achi keessa alaa fi achi keessaa eeggachuun jararratti dirqamni jira malee namni maa dhufee haa ta'e jedhanii ATM banaa kaa'anii maa dhufee haa ta'e nama tumuun hidhuun sirrii miti akka yaada kiyya akka beekumsa kiyyaatti kanaafuu akkan odeeffannoo qabuu fi akka nam tokko qoree irraa barreessaa jiru fuula miidiyaa irraa argadhetti sisteema kana barattoota osoo hin taane sisteema kana namni hojjete jarattii saba keenya maqaa haa ta'e jarattii habashootaa kana warra soddaa kana gaambeettani warra amma faannoo kana jechuudha jara Naayiroobii yookaan Keeniyaa jirurra sisteema hargeeffadha warra Keeniyaa jirutu birrii biyya alaatii faannoo dhagalu haala dabarsanuun dhabanii sisteema kana keessa sisteema kana haaku akkas godhanii ummanni immoo akka itti dacha'ee baafatu godhanii amma na hubadha sababni jarri akka gochuu danda'anii Keeniyaa fi Taanzaaniyaadha jedhanii jarri kuni Keeniyaa fi Taanzaaniyaa jiru sisteema kana hatuu hin danda'ama namtichi bara tokko yoo yaaltan ta'e bara 2000 meeqa Israa'elirraa doolaara miliyoona 30 doolaara miliyoona 16 dhiifama namni beekamu koomantiinaatti naa barreessa namtichi doolaara miliyoona 32 ta'eef 16 ta'e addan baafanne malee haaki godhe baankii Israa'elirraa haaki godhe akkuma baankii Filistiinitti dabarseen qabame baankii Israa'elirraa doolaara miliyoona guddaadha 30 natti fakkaata haaki godhe Filistiiniif baankii Filistiini dabarsee Filistiini kan eegagee qabame namtichi qabame kun fannifamee akkamitti hatte sin ajjeefnu birrii sin deeffannu sisteema kana qofana himennaan najjeesaa malee inni mul'ee fannifamee du'e footoo isaa anu post godheen ture irra deebi'ee fiduu hin dandeenye malee obboleewwan kiyya kanaafuu baankii haaki gochuu warri haakaroonni ciccimoon haaki gochuu hin danda'ani akkamitti danda'ama waan jettanii gaafii kaaftan dhufanii isiniif ibsee kanaafuu haaki gochuu hin danda'ama haala kanaan akkas godhanii tokko keessaa ATM'n dhaqee baafadhu jennaan dhaqee erga baafatee kee dawwalee ummata hundaan gahee ummanni walii dadawwalee baankii mootummaa cabsee akka itti nyaachuu akka itti sisteema kanaan birrii faannoodhaa gale namoonni tokko qoree barreessaa jiru hayyoonni tokko irraa dubbachaa jiru waa'ee kanarraa jechuudha obboleewwan kiyyaa. Sisteema kanaan jarri kun akkas godhanii rabbashanii barattoota yuunivarsiitii fakkeessanii uummata fakkeessanii ATM karaa kanaan tooftaa akkanaatiin gizee baankii rabbashamu keessa birrii guddaa gara faannootti dabarsuudha jedhanii haala kanaan gargaarsa faannoo godhanii jedhamee kan dubbatamaaru sisteemni kun ni ta'a jedhanii tamaniyan dhugaadha jechuun dhugaadha haala kanaan danda'ama walaakin haaki gochuun akkamma Israa'eliin beektanii birrii miliyoona guddaa sana haaki godhanii Filistiini dabarsanii birrii sana Filistiini erga galee ka'ee qabame namichi qabamuu hin hafu waan ta'ee jennaan dhagaa kanaan baankii mootummaa haaki godhanii qabame erga soraatanii tooftaa akkanaa fayyadamanii tooftaa akkanaatiin uummata burjaajisanii kana keessa birrii dabarsuun danda'amee fi jiranitti milkaa'anii jiranii kaleessa kanaafuu bakka jirru hundatti yeroo akkana rakkoon mootummaa jennee waan akkana kana balleessuun sirrii miti birrii mootummaa birrii keenya malee kan mootummaan dhaqee lakkaate achi kaa'atii miti birrii uummataati waan ta'ee jennaan waan akkana dogoggora guddaadha erga badiin kun uumame immoo barattoota reebuunii fi hidhuun dogoggora guddaadha hattuu qabuun sirriidha hattuun qabamuu qabdi waa balleessinaan kanaafuu barattoota immoo reebuun sirrii miti tooftaa akkana hojjetaniif uummata habashootaa kana tooftaa akkanatti fayyadaman isiniin jecha warri wantin irraa hubadhe kana nigdi baankiin inshallah hojiitti deebi'a jennee yaanna wanna akkana tokko yoo dogoggora akkana tokko uumame nuti akka saba tokko akka biyya tokkotti gargaarsa godhuu fi qabna malee hatuun qabnu saamuun qabnu haqa namaati utuma haqa mootummaa ta'eyyuu saamuun qabnu kun haqa namaa haqa obboleessa kee obboleettii keetii nama obboleessa kee obboleettii keetii abbaa qabeenyaa biyya keenyaati dogoggora kanarraa rabbiin waa eegu isiniin jecha tooftaa kana fayyadamanii akkas godhanii rabbi biyya keenya nagaa haa godhu sisteemni akkana tooftaan akkanaa hoo ka'e mootummaa gargaarree karaa sirreessinuun yaaluu qabna isiniin jecha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh